Finfinneen marii biyyaalessaa irratti kan Oromiyaa ta'uu ishee magaalaa guddoo Oromiyaa ta'uu ishee mirkanaa'ee jira. Akkam jirtu hordoftoota Meelchaa Edukeeshinii nageenya keenya kabajaaf jaalala isin haala qabacha. Har'a ammoo waa'ee marii biyyaalessaa irratti odeeffannoo argannee isinii qabannee dhufnee jirra. YouTube keenya kana subscribe gochuun dagatinaa, like godhaa. Yaada addaa qabaattan komentii kanuuf ka'a. Qabxiilee ijoo marii biyyaalessaa irratti kaan keessaa tokko dhimma Finfinnee ta'uunsaa ni beekama. Kanumarraan ka'ee dhimma kana irratti mootummaan naannoo Oromiyaa Finfinneen magaalaa Oromiyaa guddoo ta'uu ajandaa kana qabatee kan dhiyaate yeroo ta'u, kanumaanis Finfinneen magaalaa guddoo Oromiyaa ta'uun heera mootummaa biyyattii irratti akka mirkanaa'u irratti waliigalameera jechuudha. Dabalataanis afaan Oromoo afaan hojii federaalaa akka ta'u irratti waliigalamee jira. Kan biraa immoo afaan Oromoo ammas akka magaalaa Finfinneetti afaan hojii mootummaa bulchiinsa magaalaa Finfinnee ta'ee akka hida'amu kan irratti waliigalame. Dabalataanis heera mootummaa irratti faayidaa addaa kan jedhamaa yeroo ture dhimma magaalaa Finfinnee irratti amma immoo qabeenyi uumamaa magaalaa Finfinnee kan walooti akka bakka buufamu irratti waliigalameera jechuudha. Kan biraa immoo akka Oromiyaatti wanti qabatamee deemee irratti milkaa'ame keessaa guyyaan kabaja Irreechaa akkuma ayyaanota biyyattii gara biroo kaalendaara keessatti akka hammatamu irratti waliigalameera jechuudha. Kanumaan mariin biyyaalessaa injifannoo gaariidhaan akka xumurame himamaa jira. Namoonni tokko tokkollee yaada addaa kaasaa jiru. Akka odeeffannoon tokko tokko immoo milqee ba'aa jirutti Finfinneen magaalaa guddoo Oromiyaa miti jechuudhaan warreen paartii Amaaraa bakka bu'anii marii biyyaalessaa irratti argaman walga'icha adda kutanii bahuu isaanii dhaga'amaa jira. Naannoon Amaaraa dhimma kana irratti uummata dhukkubbii hamaa keessa galee jira, maraattummaa keessa jiru jechuudha. Uummanni Oromoo marti baga gammaddan baga gammanne isin jechuun barbaada. Magaalli keenya magaalaa Finfinnee duris keenyum ture wanta adda ta'e illee hin jiru. Haa ta'us malee kun mirkanaa'uunsaa hojii tokkodha. Diradaa waanis keenya akka ta'u immoo yeroo dhiyootti akka mootummaa keenya mirkaneessa abdii qabna.